Ashama arkafune daw ottota fi hordoftoota keenya akkam naga keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanii isin dhagahu. Egaan daw ottota fi hordoftoota keenya dhiyeenya kana akkuma isin argitan koora KFO irratti raajii gurguddaa argaa jirra. Keessayyuu raajii gara diinaa irraa dhufuu fi gara firaa irraa dhufuu irratti akkasumas haasaa jalqaba obbo Jawaar Mohammad dubbatan irratti jechoota rasaasa yookaan immoo bulloon garmaamaa jira isa jedhamu san irratti waan hedduu dhagaa jirra jechuudha. Kanuma wal qabatee koora lammaffaa KFO'n adeemsaa jiru irratti kan har'aa guyyaa lammaffaa ta'uu isaanii beekan. Guyyaa har'aa haasaa cimaa obbo Jawaar Mohammad adeemsise keessaa muraasa viidiyoodhaa fi sagaleedhaan isin biraan geenna kan viidiyoo haasa'e jechuudha. Cinaa kana isiniif ka'a. Kanaaf keessaa hubattanii jechuudha. Wanti isin beekuu qabdan bulloon gaafa dubbate biyyattiisan maal akka godhu hundi keessan hin beektan. Isa jechuun koo dura akkasuma Jawaar isinii dhiyeessuu koo duratti waan jedhu tokkotu jira. Biltsiginnaan gaafa fiilmii nyaatame hojjetu tokko na ajaa'ibsiisa. Fiilmiin inni nyaatame maalinni akka waan KFO'n waliigaltee biltsiginnaa wajji gootee koora kana adeemsisaa jiruu fakkeessanii suuraalee isaanii maxxansaa jechoota isaan achi keessa dubbatan maxxansaa of duratti biyyattii tana ni ceesisnaa waan jedhu dubbatan. Dubbiin sanirraa faalladha. KFO'n waliigaltee wayiituu biltsiginnaa wajjin qabu. Inumaayyuu akka obbo Jawaar Mohammad dubbatetti miti biltsiginnaa xiqqoo tana. Wayyaanee biltsiginnaan dadhabde tanaayyuu rasaasa malee harka qullaa ariinee maqareetti galchine kan jedhu yaada dhiyeessee jiru. Kana jechuun biltsiginnalleen akkuma jaraa ari'atamtee galuu dandeessi tarsiimoodhaa fi tokkummaan deemnan jedhe. Viidiyoo inni san dubbate isiniif hin dhiyeessaa jechuudha. Kana kan dhiyeessuuf na dirqamsiise kijiba hoolola biltsiginnaan oofaa jirtu. Ummata Oromoo faallaa wal deebisuudhaaf kan isaan fayyadamaa jiran akka waan KFO'n biltsiginnaadhaan waliigaltee godhee deemaa jiru. Erga mana hidhaatii bahee Jawaar Mohammad iccitii guddaa nu baase. Iccitiin inni baase akka hidharraa baheen biltsiginnaan Jawaarin bira deemtee biyya kana keessatti waan ati barbaadde aangoo ati barbaadde siif kenninaa nu cinaa dhaabbadhu biyya tana waliin ceesisna jennaan ani kaayyoo kiyya hin gurguradhu jedhee didee jechuudha. Gizee dhibbaa ol deebi'anii Jawaarin akka kadhatan Jawaar afaan isaa irraa nutti hime viidiyoo isin dhiyeessu kanarratti hin dhageeffattanii jechuudha. Kadhoo isaa takka hin qabne. Maaliif dho'isaadhaan hin dubbanne ifatti dubbate ifatti himnaaf jechuudha. Saba kanaaf qabsoofta taanaan onnee guutuudhaan malee sobaa fi kadhaadhaan miti jechuudha. Kanaaf kijibni biltsiginnaan OBN irratti, ETV irratti, Faan irratti oofaa jirtu soba. KFO'n biltsiginnaa hojjetu hedduu hin jirtu of dura sin hojjetan kaayyoon isaanii waliin fakkaatu jechuudha. Abaa'oo waliin hojjetan abaa'oo waliin itti fufanii kan ammoo ifatti obbo Jawaar Mohammad nu ibsee jira. Kanallee viidiyoo keessaa argattanii jechuudha. Isin galee kanaaf haala ajaa'ibsiisaa ta'een diinni akkamitti mataan gaccabee tokkoffaa koorri isaan deemsan kun koora bareedaa koora jaalalaa kan aangoo wal saaman osoo hin taane fedhii fi kabajaadhaan dantaa sabaa qofa irratti xiyyeeffatee kan deemamudha. Lammaffaa dhaabboliin garaagaraa irratti argamte seenaa hojjetanii jechuudha. Isin galee kana kan godhaniif ammootu biyyattiisan karaa tasgabbaa ta'ee fi karaa nagaa ta'een ceesisuudhaaf sodaa mootummaa kana osoo hin taane biyyi takka tasgabbiidhaan ceeti waan jedhanitti waan amananiif malee gadi ba'anii hiriira ba'a maalii godhaa jechuun wallaallee jechuudha. Ammoo abaa'oon hiikkatullee akka hin jirre gara sararanii nutti himanii jiran. Maaliif abaa'oonis kaayyoo waan qabuuf wanti sodaa biltsiginnaatiif yookaan aangoo barbaadinaaf yookaan biyya tana ceesifnaaf hiikkatan akka hin jirrellee gadi qabanii nutti himanii jiran. Mee kanaan duratti viidiyoo obbo Jawaar Mohammad haasa'an kana hordofnee dhageeffannee gabaabadha kun keessayyuu dhimma jarri akka waan inni barbaade godhanii fi biltsiginnaa ta'u gaafatan dabalatee waa'ee abaa'oo dabalatee wantoota deemamaa turerraa muraasa tana dhageeffannee sana booda itti kan darbinu ta'a. Mee viidiyoo kana dhageeffadha. Kana gootan malee isin diina. Wayyaaneen hin dandeenye. Biltsiginnaa hin dandeenye. Wayyaaneen hin dandeenye. Biltsiginnaan hin dandeenye. Kun ifa jira. Never threaten Oromo.
never. Leenca kiyyatti naa muddi. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya. Tingi godhaa dhageeffadha. Erga beeyuu kaafaa oo keessa yoo baata kana sii goona kana gootu malee akkasii goona. Practical talk jedhama. Jennee duuna malee Ijoo. waan itti amanne irraa utuu hin deebiin. Dhagaa abaa walakkaa ol fudhatee biqilnaan abaa diiguu hin dandeenye. Abaa diigameera. Hin diigamu. Ay mul'oo. Hin diigamu. Haasaa gaafannu. Rabbi jedhu. Horii asii Dandeettii haasaa. horii durumarraa qabu, kan macharraa qabu, kan gujiirraa qabu, kan boorarraa qabu hin dhaggeeffatu. Waliin mari'atu hin sirreeffatu. Waan an jedhe fudhattan malee Arsiin as keessaa baasa. Shawaan as keessaa baasa. Wallaggaan as keessaa baasa jennaan situ ba'a malee gujiin ba'u si jiru, Arsiin ba'u si jiru. Kanaaf doorsisni ani yeroo OMN ture wanni na haasu Goota dubbiin galteef. kana gootu malee maallaqa harargee irraa dhufuus irraa muru. Maallaqa wallagga irraa dhufuus irraa muru. Muutu muri malee jaarmee Oromoo komproomaayisii hin goonu. Ay bulloo. Bulloon akka isin argitan kanatti dhaamsa ajaa'ibsiisoo. Dhaamsa abdii kutachiisaa diinaa fi abdii horachiisaa saba kanaa kan ta'e nuuf dhaamee jira. Kanaa ol maal barbaadda yaa saba? Dubbiin dubbii tarsiimooti. Dubbii waraana dhukaasa callisanii dhukaasuu yookaan immootu dubbii abaawoon akkana taate shaniin akkana taate tiimiti. Sammuudhaan hojjetti ijoolleen qacaleen Oromoo warri eebba qabu jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu hubannaa guddaa sirraa hubattan jedheen abdadhaa. Kaafaa'oon har'allee ta'ee borillee warra du'a sodaatu yookaan hidhaa sodaatu osoo hin taane warra kaayyoo gootota ganamaa galmaan ga'uuf cichanii hojjetanidha. Sinii galee? Sinii galee? Abaa'oonis bifuma kana fakkaatu dhiyeenyatti waan kana godhee arginaa jechuudha. Maaliif nuti dantaa tokko deeggaree tokko jibbuutu irraa hin qabnu dantaa sabni kun ittiin bilisoomu kana qaxxaamuraan hin ta'e kana barbaadeen kana barbaadne. Kaayyoon abaa'ootis kaayyoon kafaa'ootis nu ceesisaa jechuudha jarri ilaalchisaa adeemsi isaanii of duratti Oromoo ifoomsu waan ta'eef. Kuni deeggarsa tokkollee hin barbaachisu. Hin deeggarama guutuun guutuun. Hanga biltsiginnaan diina Oromoo ta'ee mul'atetti dhaabni Oromoo kan Oromoo ceesisuu barbaadu hundi ija bitaa fi mirgaatii jechuudha. Tokkummaa yoo qabaanne jaalalaa fi kabajaa olii qabaanne qofa injifachuu dandeenya. Kanuma nuuf dhaame hayyuun keenyallee hayyuun obbo Jawaar Muhammad viidiyoo irra ganama isinii gadhiisan irratti waan hunda hubattan jedhee jala sararee amana. Sababni isaa viidiyoo san keessa jechoota baay'eetu jira. Ani kana gabaabsee kan isiniif himeef kijiba biltsiginnaan ooftu ifatti isiniif ibsuudhaaf malee viidiyoon obbo Jawaaraasee daqiiqaa 40 olii hanga sa'aatii tokkootii jechuudha. Inumaayyuu viidiyoon hin bahin baay'eetu jira. Sababni isaa wantoonni tokko tokko kan bahuun hin barbaachifne gatii jiruuf saniif achi keessatti dhokatee kanaaf biltsiginnaan hin beeku ani maal akka godhuu barbaaddu hin beeku hundumaafiyyuu qabsoo garaa nagaa jettu saniin mee dhugumatti yoo warra dimokiraasiitti amanan taate abbaa sabni filatee ilaalla ammatti yaa'u biltsiginnaan bara aangoo waggaa 5 waan qabduuf irra kaachuu dhabuu dandeessi garuu mootu wanti tokko tokko sirraa si galee gaafa mootummaan maanuu gaafa mormituu qabaate waan silaa balleessuu barbaadu san gaap irraa ta'a jechuudha. Kuni bu'aa qabsoo guddaadha isin hin beektan malee dirqama aangoo irraa ari'atuu qofaa miti dubbiin. Dubbiin waa'ee dimokiraasii biyya san keessaa waliin tiksunuyyuu waan guddaadha. Kana jechuun yoo kafaa'oo fi abaa'oon hin jiraa beeke mootummaan wanta arge hin balleessu. Yoo hin jiranii beeke garuu akka barbaadetti uummata kanaan taphataa jechuudha. Kuni bu'aa qabsooti. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya ulfaadhaa kabajamaa ammas koorri isaanii irruma ture waan jiruu fi waan haaraa yoo argine gama boodatti irrattis isiniif dhiyeessuuf yaallaa turtiin anammaaf qabu kana fakkaataa isin jaalladha isin kabajaa uummata Oromoo nagaarra naaf tura injifannoon kan uummata Oromooti jaalalaa fi kabajaan ni mo'ata jaalladhaa kabajaa nagaarra naa tura. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
baasii qophaa'anii akka qorichaaf